gidaara jala jiran guyyaa 20 fi UN tana jala iyyannaa isaanii namni irraa dhageeffachuu didee kunoo isii itti dhufnee waan isiin kunoo rakkina isin jirtu isinitti himachuu jirti mee dhageeffadha waan isin jettu obboleettii ta'e kennu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ani Kimiyaan Jaama kunoo ijoollee sadii qaba. Biyya tana ergan dhufee ama sadii ol ama ta'afurii fi deemaa kunoo UN'n projektiin uffannee waraqaalee nurraa fudhattee guyyaa 20 kunoo alan jira ijoollee sadeen tanaa wajjin ijoolleen irraa dhukkubsattee biimbee jira roobaa jira biyya tana gaafa duraan nu gargaaruu turan hanqaa waraqaa nurraa fudhatin dura fa nurraa fudhatan waraqaa kunoo baatii lamaaf deemnaa ammaan tana maallaqas nurraa muratan kunoo alan jira guyyaa 20 alan rafu jira kaartoona irra kunoo UN dura rafu jira waan kana waan sanii nuun hin jenne hedduu rakkina guddaadhaan nurra jira yoo obboleeyyan kiyya isin gaa nuti foon keessanii dhiiga keessanii akkanatti ijoolleedhaa wajjin baahdilamnee ala jirra nu dirmadhaa nu gargaaraan isin ja'a migireeshinii biyya tanallee yoo nama qabee waraqaa malee seera malee seerri biyya tanaa jajjabaadha yoo maniidhaa sansigeessanillee hedduu rakkina guddaadhaa namarra dhufa siirraanfatullee mala maaliif waan sibeessisaa takkan qabdu itbaata takkan qabdu waan وهبتك كوان أينما كان كتسبيخا إن كبدو تنمافو هدورة كنا ورقان دوران تأدنى إنسان جل جبكونو فدتن جولة تناوجين هدورة كنا رنجرانا في بريتي كنا كانوا كنا يسين جولة في كبدي لكن جدا أنا رجريا وبلين في بيجي جرتني ران تديجا خيسني فون خيسني أفهم تقول بنا قبلان تانية كانوا غرغارا دا نبيرة دا بدا أنا سنينجا أنكر ما تيني سنرا دا بدا دا مي وبريتي كنا دبسا. Assalamualaikum. Nagaya mi obboleettii teenya tanaas mee rakkina isii ijoollee babbareedduu tana qabdi. Kunoo ilmaan Oromoo as keessatti rakkataa jiran gidaara kana jala rafaa jiran saniifuu mee waan isin jettuudha dhaggeeffadha. Obboleeyyan keenya assalaamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaabanii kun ilmaan wajjin biyya namaa keessatti hedduu rakkataa jirra. ورقات اللي أما رجعت جاني رجعت الرهارة كل رافضات مراقبني ورقان هركا فلاني الماني وجهي مركزات جرا الماني رابطني فينا من أركان كدو كنا حسا جرا بلجان كنا أبغى كنا أكلنا جرا كيو ما تكره هركا يوسيني أران كنا جدا نطفا بينا ما جرا يو مثلا جوازات هكذا سيني إذا من ملاك إذا بنيت اللي بكفبون وجيسني أشرا الران فكم من ملاك سنجتش الران تنعكن أبدا أبا يوصلين سنة بيجتني المان يوجرك جرا Galkoomii kunoo ijoolleen ijoollee sadii qabdi isiinis ijoolleen xixiqqoon turraan guyyaa 20 moo kana as dura jiran ijoolleen dhukkubsattee kunoo as jala jiran kunoo namuma keenyaatu asitti gargaaraa jira namni keenyaas asitti dalagaa hin qabu namuma isaatu asitti isa gargaaru jira Oromoon ni jirti arraan tana guyyaa rakkoo kana yoo isin uummata Oromoo Facebook مرة كيساني يوم إسين والعرب سومني يوم متى خنا هنجر جاره مالو ولو هما تنونو أرومون تنا ومني أرومو كل ركعة جيران إسين أكا متى خنا جر جار سه رب الله أركتنا مو بكجير تاني تيجو كأمريكا جروس كأستراليا جروس كبيكيو جرو أرومو نجرتي بيكيو نمني كأر إيش نجيرنو كيسا نمني واق أبوز نجرا إسين هندينو متى خنا أكا إسين تير ما تاني وان تكرر وان إسين جو تاني بتكو هدو كبدن بيجرا بقى تاني كونو إيجيا جيران بيجونيجيا جان جيرتن saniifuu akka ummata kana gargaartan rabbii jecha namaa jecha miti saba oromootiin isin qabnee jirra saniifuu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Yaa akkasumatti waan inni ta'uu jira nama gargaaruun namummaa qofa feesisti abbaa fadhemaan taane rabbi birattis ta'ee nama birattis jaalatamaadha obboleeyyan keenya gaafa viidiyoo ni barbaanne ettanillee kun viidiyoo isin fuunee jira ilmaan babbareedaa kanaa fi ilmaan Oromoo babbareedaa boru baratee doktora ta'ee uummata yookaan hawaasa Oromoo yookaan Oromiyaa guddisuutu gaazexaatti qisaas ta'aa jira abadan gaa kanatti lafa laaltan jenneeti isin yaannu mala ta'uu qabdanii jaanis lama kiyyaanii akkasumatti kunoo as jala rafaa jiran bikki isaan rafanis gidaaruma kana jala akka uummata kanaa kunoo isaanis akkanumatti uummanni kunis biyya birarraa dhufee akkanatti rafaa jiran
rakkinni isaanirra jiran kunoo namuu akkanatti rafaa jira jechuudha. Rakkina kanarra jiran uummanni keenya kunoo akkana kunoo gidaara boorsaan isaaniitiif wanni isaanii as jala jiran kunoo namni kunoo as jala rafee akkana rakkachaa jira sabni Oromoo jechuudha. Waan biraa wanni isaan qaban jiru rabbii fi isinuma qoftii qaban saniifu bika jirtanitti isin akka isaan gargaartan abdiidhaan isin eeggannaa jechuudha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gargaarsi karaa hundaanuu ni feesisaa gargaarsi isaan feesisu jechuudha. Karaa faayinaanshaalii yookaan ammoo karaa maallaqaatiinis ta'ee karaa biraatiinis hedduu kan hundaa'u kanaa ol jechuudha. Kan maallaqaa ol bu'aa qabu. Maal akka ta'e obboleessa keenya mee akka cuumee maali mee gargaarsi isaan barbaachisa? Maali ammaan tana ijoolleen tuni maatii lama kunoo warra lama isaan waraqaa eegarraa fuudhanis turanii jiran. Duraan maallaqaan illee gargaaraa turan CWS jaalii achitti maallaqaan gargaarsa qabaachuu turan. Waraqaan isaan naqatanis waraqaa harkaa fuudhanii jiran uummata kallee hin qaban waan isaan asitti jiraatan. Waan kana dhimma kana namni keenya nama qaree hedduu jira. Namni UN keessaas waan afaan UN beeku akkaataa appiil itti naqanii waan rizaaltii bareedaa argatanis namni keenya cinaan beeku jira. Saniifuu akkaataa looyera itti uummata kanaaf itti qabanii looyerri uummata kana jechuun akka faayiliin isaanii banamuuf faayiliin isaanii akka banamuu danda'u uummanni kun as jala rakkataa jiran looyerri Oromoo namni qaree hedduu jira. Looyera bilarlee godhuu ni danda'aniif sabni Oromoo bal'aa uummanni kun addunyaa kana keessa Oromoon hedduu jirti hedduu keessatti saniifuu uummanni kun as keessatti rakkachaa jira. Guyyaa rakkoo kana keessatti namni tokko waan tokko godhuu qabnaaf nama qaree hedduu qabna. Saniifuu uummanni kun rakkataa jiranii faayiliin isaanii cufamee jira UN irraa. Akkaataa faayiliin isaanii itti banan saba Oromoo sanyiin isaanii biyya Oromiyaa irraa dhufan. No, I make your video. You're Muslim, huh? No. Yeah, you're Muslim? Like money. No, you're Muslim? Money. You are Muslim or not? Muslim Romana. Okay. Okay. Can you recite kalama? Kalama. Yeah. Yeah. What is that? Recite kalama. Give me my money. So where are you going? Recite kalama. You're Muslim, huh? Why don't you recite kalama? Where are you running? Where are you running, yeah? What happened to you now? Where are you going? Don't call yourself Muslim. You are not Muslims. Okay? Don't call yourself Muslims anymore. You see, brothers and sisters, I'm in Ilford on Ilford Lane. These beggars, they call themselves Muslims. They are not Muslims. They're just making them worse. Nothing else. No. I make your video. You're Muslim, huh? No. Yeah, you're Muslim? Like money. No, you're Muslim? Money. You are Muslim or not? Muslim Romana. Okay. Okay. Can you recite kalama? Kalama. Yeah. Yeah. What is that? Recite kalama. Give me my money. So where are you going? Recite kalma. You're Muslim, huh? Why don't you recite kalma? Where are you running? Where are you running, yeah? What happened to you now? Where are you going? Don't call yourself Muslim. You are not Muslims. Okay? Don't call yourself Muslims anymore. You see, brothers and sisters, I'm in Ilford on Ilford Lane. These beggars, they call themselves Muslims. They are not Muslims. They're just making them worse. Nothing else.